Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Akkuma jecha kee naaf haa ta'u. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu, hundumti keessan lafaa fi bakka jirtanitti akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos akka jaalalaa fi arjummaa isaatti, akka fedha isaatti guyyaa kanaatiin kan nu ga'e, galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Maqaa isaa gaafa waamnu maqaan ishee kan biraan hafne, maqaan giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam, maqaan ishee kan galatoome kan ulfaate nuuf haa ta'u. Barnoota keenya walitti fufiinsaa kutaa 50ffaa guyyaa har'aa kan ammoo misiraachoo yookiin immoo bisiraati kan jedhamu waliitiin ilaalla. Gooftaan keenya qorichi keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos Addaamiin balleessee gannataa erga ari'atameetiin booda mucaa kee irraa dhadheetan si fayyisa sagalee jedhu, sagalee abdii, sagalee waadaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos erga isaa kenneefii booda waggaan 5,500 gaafa raawwatu qulqulleettii dubroo Maariyaam foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee dhalachuudhaaf gara addunyaa kanaatti dhufe jechaadha. Innis egaa giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam irraa dhalachuudhaan dura yookiin immoo nama ta'uu isaatiin dura ergamaa isaa qulqulluu Gabri'eelii gara qulqulleettii dubroo Maariyaamitti ergee sagalee misiraachoo yookiin immoo bisiraat yookiin immoo jecha misiraachoo kana itti hime jechaadha. Maarree akka barsiisa mana kiristaanaa keenyaatti, seenaan mana kiristaanaa keenya kan nu barsiisu muddee guyyaa 19 ayyaana ergamaa qulqulluutti aanee ayyaanni jiru bisiraat yookiin immoo misiraachoo yookiin immoo gammachuu jedhameetu beekama. Egaa kaa'umsa dubbii keenyaa akkuma jecha kee naaf haa ta'u kan jedhu wangeela qulqullicha Luqaas boqonnaa 1:38 irra jecha jiru ka'umsa bu'uura godhannee dubbii sagalee Waaqayyoo waliitiin hin baranna jechaadha. Jechi kun kan inni dubbatame ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eel hangaftii ergamootaa gara giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamitti erga ergameetiin booda kennaan kan guutamte gammadi Waaqayyoon si wajjin jira'u yaa ayyaana qeebeetti jedhee gooftaan keenya sagalee misiraachoo karaa ergamaa qulqulluu Gabri'eelitiin gaafa itti ergu jechoota deddeebii hedduudhaan booda anoo dubroodha akkamittan hin beeka, anoo dubara akkamittan hin beeka, akkuma jecha keetii naaf haa ta'u jechuudhaan qulqulleettiin dubroo Maariyaam kisoominaatiin sagalee abdii kana, sagalee misiraachoo kana fudhatteetti jechaadha. Egaa barnoota keenya guyyaa har'a lallaba afaan Oromiffaa kutaa 50ffaa keessatti muddee guyyaa 22 bisiraat jedhameetu waamamu yookiin immoo guyyaa gammachuu yookiin immoo guyyaa misiraachoo jedhameetu barsiifama jechaadha. Giftiin keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam waggaa 12 gaafa ishee ta'u Ayihudoonni dabiinsaatiin yookiin immoo miqanyummaatiin dursaa hangafa lubootaa Zakkaariyaasiin naahuu ወረዘበት ወለተ እስራኤል ይቺ ብላቴና ቆንጆ ናት፣ ዱበርን kun miidhagduudha, ishee gaafa jedhan sababa isheetti dargaggoonni
mana qulqullummaa keenya xureessuu danda'u nuufaa baatu jedhanii yaada baay'ee jal'aa ta'e kana Ayhudoota irraatii qajeelummaan kan hin argamne waggaa 12 booda ishee irratti kaka'anii jedha. Zakkaariyaas egaa akkam haa taatu jedheetu Waaqayyoo gaditti kan jiru yookiin immoo Waaqayyoo gaditti kan jiran abbaa fi haadha isaanii isinidhaayi si yaa ilma Waaqayyoo natti agarsiisi yookiin immoo na hubachiisi ani maalan beeka jechuudhaan gara Waaqayyootti kadhata isaa yoo dhiyeessatu lammii Yihudaa yookiin immoo gosa Yihudaa keessaatii haati warraan isaanii kan jalaatii duute lakkoofsisee ulee walitti qabuudhaan sa'aatii dursaa halkan keessa mana qulqullummaatti galchii sa'aatii dursaa halkan keessa baasii mallattoo sin agarsiisa jedheen. Bara 1985 ulee walitti qabee sa'aatii dursaa halkan keessa yoo baasu uleen Yoosef lalistee argamtee jedha. Ulee irratti Yoosef eqabaa lamaariyaam wafrahaatii kee lamaariyaam Yoosef maariyaamin eegiin jecha jedhu irratti barraa'ee argameeraa jedha. Dabaree yookiin immoo carraa soo baafatan Yoosefiitiif dabareen kun ba'eera. Gugeenis dhuftee mataa isaa irra boqotte. Yoosef gara mana isaatti fudhatee jedha. Haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam gabaabinaatiin hidhattee hubboo ishee qabattee bishaan waraabuudhaaf gara lagaatti gaafa isheen kaatu bishaan waraabuuf gaafa deemtu sareen arraba baasaa yeroo dhufu achi kan turan dubartoonni yoo ishee ari'atan haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam maaloo kunisoo uumaadha uumamadha'oo jettee deebisteetti. Maal isin hin gaddisiisuu ittiin jettee jedha. Ati haalli uffanna kee nama hojii hiikaa fakkaata. Ati obaasi jetteen isheen tokkoo jedha. Kopheen ishii warqee waan ta'eedhaaf kophee ishee baafattee saree kana bishaanii obaastee turtee jedha. Yeroo kana warreen kaan itti qoosanii warreen kaan baacuu eegalanii haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam garuu kennaa Waaqayyoo irraa isheedhaa kennameeti. Kennaa Waaqayyoo irraa argatteeti kisoominaati gara laafetti waan taateef hojii kana raawwatteetti jedheetu kaa jechaadha. Bishaan isheen saree kanaa qicce yookiin laatteef dinqii Waaqayyootiin isheedhaaf guuteera. Yeroo deebitus ergamaa qulqulluu Gabri'eelii gara isheetti ergamee titsannisi aalaat yookiin immoo ni ulfooftaa ittiin jedhe.
yeroo garagaltee duuba ishee ilaaltu ni dhabde. Jecha kana sagalee tixannisii yookiin immoo ni ulfoofta jedhu kana akka tasaa dhageesse duuba isheetti garagaltee gaafa ilaaltu jecha kana sagalee kana argachuu hin dandeenye jedha. Abbaan koo Addaamii fi haati koo Hewaan kan dogongorse, Addaam abbaa koo haadha koo Hewaanitiin kan dogoggorse diina ta'a jettee callistee deemte. Mana geessee hubboo ishii yeroo keessu yeroo lammataatiif ni ulfooftaa tixannisi. Ammas jechumti silaa sun deebi'e itti dubbatame. Wanti kun natti deddeebi'e. Wanti akkasii kun mana qulqullummaa deemeetan hubadha jettee gara mana qulqullummaa deemtee warqee fi adee kan ta'an waliin simsiistee otoo footuu ergamaan qulqulluu Gabri'eelitti mul'atee kennaan kan guutamte gammadii Waaqayyoon biratti kabaja argatteetta hin sodaatiin kunoo ni ulfooftaa ilma dhiiraas ni deessa maqaa isaa immoo Amaanu'eeliin jettaa jecha jedhu dhageesse. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:31 irratti barraa'ee kan argamu kunoo ni ulfoofta ilma dhiiraas ni deessa maqaa isaa immoo Amaanu'eel jettee moggaasta. Shakkii tokko malee sodaa tokko malee jecha ifa ta'e kana jecha dhugaa ta'e kana haqaa fi laaqa kan hin qabne kana qulqulleettiin dubaroo Maariyaamiin itti dubbatameera jechaadha maatiiwwan Waaqayyo. Egaa kanaafidha Waaqayyoon kan itti himan kan hin daganne, kan itti himan kan hin daganne, kan kadhatan kan nama hin dhowwanne, waadaa ilma namaatiif waggaa 5 walakkaa ilma namaatiif gale waadaa sana raawwachuudhaaf foon ilma namaa uffachuudhaaf jechi inni jalqaba Waaqayyo bira ture jechichis immoo innumti Waaqayyootiin ta'e nama ta'e dhalachuudhaaf kun adeemsa karaa isa jalqabaati jecha.